hedduun keessan gaaffii garaagaraa na gaafachaa turtan. Anis maarree gaaffii keessan irratti hundaa'ee isiniif deebisuudhaaf qabadhee dhufeetiin jira. Ashamaa harka fuunee hordoftoota koo nagaan lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa ta'uu akkam jirtu hedduu tokko immoo dhugaa dubbachuudhaaf isin yaadira isiniin jedha. Namoota obboloota qaqqaalii obboloota gaggaarii karaa chaanaalii kanaatiin bareetiin jira. Bu'aan koo guddaan qabeenyi koo isinidha isiniin jedha. Haaraa kan dhuftan immoo Noora baga nagaan dhuftanii anaa dhufu isiniin jedheera. Chaanaaliin kun kan keessanidha waan ta'eef subscribe gochuu, like gochuuti akkasuma immoo yeroo yeroodhaanii wanti nani gallakkisu akkasiin bira ga'uu fi mallattoo alarmii xuquudhaanii ol kan jettu yookaas immoo hunda kan jedhu afaan Oromootti Coqaasuti dandeessu isiniin jedha. Har'a kennaa maal nuuf qabattee dhuftee gaaffiin keenya maal inni jechuuti dandeessu. Obboloonni hedduun keessanii karaa koomentii jalaatiin na gaafachaati turtanii koomentii jalaa illee isin deebisaatiin ture. Garuu obboloonni koomentii sana jalatti riippilii kan ilaallee nuuf deebisikaa kan jechaa turtan hin jirtu waan ta'eef viidiyoon kun yoo si fayyade malee waan isin miidhu hin qabu waan ta'eef hamma dhumaatti dhaggeeffadha. Akkasuma immoo sheer illee gochuuti hin dagatina obboloota kooyi. Egaa maal inni jechuuti dandeessu jechuudha. Obboloonni tokko tokko kennaa ani galuuf hin jira akkamiin godha ammamitti ittimuu moo dhiisuu waan akka jechaa jirtu jechuudha. Egaa obboloota koo galuudhaaf yoo kaatanii namoonni kana dura galtanii hin beekne kan sodaa qabdan yoo jiraate haala maatii keessan irratti hundaa'uudhaan wanti isin gootanii maatiin keessanii nama amala gaarii fi nama isin hubachuutii danda'u yoo ta'eef jechuudha. Ji'a 3tti galchaati. Galuuti akka barbaadanii itti himaa isiniin jedha. Warri sassaabbattanii deebuu kan hin barbaanne jechuudha. Ji'a 3tti gaafa galanii nama bira barbaaddachuu akka danda'an itti hima. Garuu namoonni isin bira teessan yookiis immoo bira hojjettanii namoota amala badoo qabanii kan isinitti jijjiiramanii kan isin biraatti waan hin taane isin irratti fudhatan yoo ta'e garuu daftanii itti himinaa isiniin jedha. Xiqqoo ishii tura akkas ji'a 2tti illee galchaatoo itti himaadha. Garuu galtanii deebuudhaaf fedhii qabdu yoo ta'e immoo jechuudha. Wanti isin gochuuti qabdani dursitanii jarri kun akka eeyyama isiniif kennanii fi boqonnaa galee maatii koo ilaalee too'i boqochuu barbaade waan ta'eef naaf kennaa yoo jettaniin isaan jechuudha. Otoo waraqanni keessan irraa hin dhumini yookiis immoo waraqata keessan isinii hojjisiisanii jechuudha. Iqaamee keessan erga iqaameen keessa isinii hojjetame gara biyyaatti isin galchanii deebitu jechuudha. Eeyyamaanii garuuti immoo jechuudha. Obboloonni galuudhaaf karoora qabdan itoo ittiin Zim jettanii obboloonni hedduun keessan jechuudha. Baay'ee tokko waan nama dhibdan keessaa Arabatti dubbachuu mirga keessa falmachuu baay'eedhuma tokko sodaatu jechuudha. Mindaa keessa fudhachuu yookiis immoo eeyyama gaafattanii gara biyya keessanitti galtanii maatii keessan dubbistanii deebi'uu nyaata keessan irratti kallattii garaagaraa irratti baay'ee Araba sodaatu. Araba is sodaatina. Bakka mirga keessan gaafatadha. Dirqama keessan hojii keessan sirnaan hojjedha. Yeroo keessan kabajaatu jechuudha. Kanaaf iyyuu obboloonni gara biyyaa sassaabamtanii galuuti kan barbaadan jechuudha. Yeroodhanii otoo haala maatii keessan irratti ilaalatoo akka sanatti gala. Yoommoo sodaattan immoo galeen deebi'aa hojjettaniin tariitoo maallaqa keessanii isin amanuu dadhabuudhaan kan ji'a 2 kan ji'a 1 waan akkasii isin irraa kutuutii danda'u jechuudha. Kanaaf yoo dhugumaan kan deebitan ta'ellee rakkoon qabdu yeroo galtanii isin gara biyyaatti akkanas deebitan maallaqa keessan isa isin irraa kutasanillee deebisanii isiniin kennu jechuudha. Maaliif namoonni baay'een obboloonni keenya baay'ee isaanii gallee deebina jedhanii harkaa ba'anii achitti biyyatti kan isaan gananii afanii. Kanaaf jarri nama hin amanan isiniin jedha. Kanaaf iyyuu waan akkasii godhaa isiniin jedha. Akkasuma immoo obboloonni biyyoota irraa jechuudha galtanii gara biyya biraatti jijjiirrachuu kan barbaadani asirratti waan tokko isiniif ibsuutiin barbaada jechuudha obboloota koo'i. Biyya jijjiiruu faayidaa hin qabu jechuudha. Biyya galtanii as deebuudhaa fi haalli isaa amma baay'ee ulfaatadha jechuudha. Maaliif gana jechuudha
COC barachuu COC afaanii jechuudha. COC sana iyyuu barattanii yeroo dheeraadhaaf isin tursuutii danda'u. Deebitaniillee jechuudha mannillee haara isinitti ta'e mannillee isiniif ta'u akkasuma immoo haalli hojii itti galtanillee baay'ee tokko jechuudha kan isin tursuu fi kan isiniif hin taane ta'uutii danda'a jechuudha. Dallaalaa argitanirraanis immoo maallaqa keessanii callistanii dhangalaastanii gara biyya namaa kanatti inni mallinaa ijoollonni hedduun yeroo hammaa kanatti walitti qabamanii kan isaan biiroo ta'aa jiranidha jechuudha. Hojii malee biiroo keessa taa'uun immoo hedduu tokko kan hin ulfaatu warri biiroo keessallee kabaja isiniif hin qabanii akka sarootatti jechuudha kan isin ilaalanii. Kanaaf iyyuu lafuma jirtanitti amalumaan jechuudha. Warri isin bira teessa suni maallaqa keessan isiniif akka dabaluu danda'anii gaafadhaa isiniin jedha obboloota ko. Maaliif wacii isin taatanii deemtanii ittiin meedikaala galtanii kan ittiin waan hundayyuu jechuudha forososii kan ittiin jala qabdan kan ittiin afaan barattani kunillee wacii hedduutu jira biyya keessatti dafees immoo isiniif milkaa'uutii dhiisuu danda'a yeroon keessan gubachuu danda'a yeroon immoo bakka yeroon darbe taana yeroo deebisuutii hin dandeessu jechuudha maallaqaan bakka buusuutii hin dandeessu umuriin keenyallee wanti hundiyyuu ammuma sana nu jala darba jechuudha. Kanaaf iyyuu obboloota koo hojiidhaaf karoora qabdu yoo ta'e yoo gara biyyaa dirqama kan sin galchu ta'e immoo eeyyama fudhadhaa toggala fakkeenyaaf amma maallaqa kuma kan irratti isinii dabalamuyyuu yoo jiraateyyuu jechuudha maallaqa muraasatu isiniif dabalama jechuudha. Isa biraanii wacii isin baaftan jedhee gana jechuudha biiroo taa'utu jira. Sana biraan immoo jechuudha asii galtaniillee bakka wantoonni tokko tokko yeroon keessan isin jalaa gubachuutii danda'a waan ta'eef inni deemee baasisuuni anuma asitti argatta sana dhaqee ta'a jechuudha. Kanaaf iyyuu lafuma jirtanitti uumaa keessaniin kadhadhaati nagaa guutuu qabaachaa mindaa keessanillee gaafachaa otoo akka sana gootanii baay'ee tokko natti tola isiniin jedha. Biyya jijjiiruun mana jijjiiruun uumaa bu'aa tokko hin qabu maallaqa keessan immoo amma dandeessanitti qabachuuti yaada akka argitanitti gadi lakkisina warri abbaa manaa qabde maallaqa keessanii abbaan manaa keessanii seeran jechuudha wanta maallaqni sun hojjechuu danda'u irra siraatan akka inni oolchuu danda'u abbaa manaa keessanii karooran itti fayyadamaa isiniin jedha. Abbaa manaa keessanis qabeenya keessanis dafqa keessanis akka hin dhabnetti abbaa manaa keessanii ordoffii taasisaa karaa maatii keessaniitiin illee ordoffii taasisaa malee callistanii abbaa manaa keessan irrattis gaafa gallakkistanii inni namadha waan ta'eef dogoggoruu danda'a jechuudha. Kanaaf ofii keessanillee haaruu abbaa manaa keessanillee deebiftanii aarsuu warri abbaa manaa qabdanii birrii keessanillee dafqa keessan dhabu. Kanaaf iyyuu of eeggannoo taasisaa too akka sanatti itti fayyadamaadha. Gola namaa keessa walii gadi jijjiiruun bu'aa hin qabu waan ta'eef lafuma jirtanitti Hogummaadhaan jiraadha isiniin jedha hunduma keenya immoo waaqayyoo wanta baaneef nu milkeessee gara biyya keenyatti nu adeebsu wantoota tokko tokkos immoo uffata namaa bitu warri gara biyyaa galtan wantoota tokko namaa fuutanii galuudhaaf kotota hin kototina bakka wanta namaaf gootan tokko yoo jiraate biyya yeroo galtanii waan xiqqaadhaan gochuu fi dandeessu maallaqni asitti waan tokko binnee namaaf fuunee gallu gaafa gara biyyaa ga'e jijjiirame baay'ee gatiisaallee guddaa ta'a jechuudha. Isaan immoo wanta asii galee hin tuffatu bakka garaallee nama geessanii kanaan maallaqa keessan qabadhaadha karooran itti fayyadama ogummaa qabaadha isiniin jedha. Dogoggorri yoo jiraateef na of kalchaa jecha viidiyoo biraatiin amma deebinee walitti dhufnutti nagaan turaa isiniin jecha viidiyoo kana immoo sheer gochuuti laayik gochuu yaada qabdanillee barreessuuti namoonni yaada garaagaraa gorsa obboloota keessanillee kan barbaadani keessan icciitiin keessa isinii eegame yaada keessa yoonaaf laattanii asirratti isiniif dhiyeessuutiin danda'a isiniin jedha. Turtii gaarii qabaadha.